Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii Hawwii Biyyaatti nagaan dhuftanii gara chaanaala kanaatti yeroo jalqabaaf namoonni dhuftanii yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii koo naaf ta'an affeerraa kooti. Maatii koo warri taatan immoo anaa dhufuu baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Yeroo mara warrooti na jajjabeessitan yaada keessan naaf qooduudhaan share gochuudhaan hedduu galatoomaan isiniin jedha. Galata guddaa na biraa qabdu. Arra viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee jira. Arra wanti ni qopheeffadhu daabboo kanan qopheessa daabboodha. Dhugaa dubbachuuf garuu keekii fakkaata. Daabboo kanan qopheessa. Maal akkan gargaaramu immoo anuma waliin turaa laala baay'ee lallaafaadha kana fakkaata. Hedduu namatti tola. Kana waliin qopheessina amma dhumaatti anuma waliin tura. Qodaa kana keessatti hanqaaquu kanan dabaladha. Hanqaaquu lamaan qabasi. Hanqaaquu lamaan fayyadama. Hanqaaquu kanan rukkutadha. Liitira 250 dha. Kanarratti ammas dhadhaan itti dabaladha. Dhadhaa basseeni dhadhaan kuni maankaa 3 dha. Hirkoo maankaa shaayii 2 gargaarama. Qodaan itti bukeeffadhu daakuu qophaa'ee afuriin gargaarama. Ashaboon itti dabaladha. Ashaboo xiqqoo isheen itti dabala dhandhamaa fi sukkaara shorbaa maankaa 4 itti dabaladha. Kanatti aannan qopheeffadhe kana itti dabaladheen sukkumee qopheeffadheen jira akka kanatti. Amma bifa lamaan hojjetadha waan ta'eef daabboon hojjetadhu bakka lamatti qoodeeni qopheeffadha. Bakka lamatti gargar qooddadha. Kanarratti kakao qophaa'ee tokko arfaffaan itti dabaladha. Saatii tokkoofin tursiifadha akka inni ol naa ka'uu fi erga inni ol naa ka'een booddee gara qopheeffachuutti yeroo deebi'u walitti deebina. Amma bukoon nan sila daakunan bukeeffadhee ol naa ka'ee jira. Kanaaf booddee gara hojjetachuutti deebi'aa kuffa'eera. Saatii tokko ture. Kanaafuu amma nan qopheeffadha. Kana bakka 4tti gargar qooddadha.
kana fakkaata. Amma egaa gara qopheeffachuutti hin deebi'a. Hundasaa akkuma kanatti didiriirfadheeni akkaataan barbaadutti qopheeffadheeni xumuree walitti deebina. Hundasaa qopheeffadheera addeera. Amma kanarra dhadhaan irra dibadha. Akka kanatti hundasaa walirra naqadhee qopheeffadheera amma.
qopheesseraadheera. Amma qodaan itti bisheeffadhu keessan kaadha. Qodaan itti bisheessu keessa kaa'eeni sa'aatii tokkoof hin tursiisa. Sa'aatii tokkoof erga tursiisee booda kan hin bisheeffadhu. Akka kanatti qopheeffadhee qodaan itti bisheeffadhu keessa kaa'eera. Qodaan itti bisheeffadhu kana keessa dhadhaa dibadheeni zayitiis keessa dibuun hin danda'ama. Yoo barbaanne dhadhaas keessa dibuu dandeenya. Irra isaa kana keessa hanqaaquun irra dibadha. Sa'aatii tokko tursiifadhee amma sa'aatii tokkoon booda xiqqoo solnaa ka'eera. Amma kanaan booda nan bisheeffadha. 350 digirii Faaraanaayitii irratti daqiiqaa 30 hin bisheessa. Irra isaa keessa garuu utuun oovenii keessan gashatiin dura ammallee hanqaaquun irra dibadha. Hanqaaquu irra dibadheera. Amma kanaan booda bisheessee erga inni bishaateen deebi'ee walitti deebina. Oovenii koo ifadheen jira. Keessa kaa'ee bisheeffachuu duwwaatu naafa walitti deebina. Daabboon ani hojjedhee bishaatee kunoo kana fakkaata. Daqiiqaa 30tti naaf bishaatee ba'ee jira. Turtii nafaana turtaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa keessanaa tura. Torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u. Biyya nagaa tura.